إجازة تخيني كم جنة خيسوما نورو خيني إرو أما استيدو أركامي تخنجرو نسي منه ترتي بريدا هجين كبارنا جنة تخنو تيانو هذا تمرات تيجانورو خيني هجين ترتي بريدا كقواتن أو يبوتكم ولماني نورا جناني نوري جناني نوري بقنا جان نفته نور نعرف كم يرتاي نجارة هاي معاذ محمد بقنا جان نفته بقنا جان نيتان سنس أنا بقنا جان نيتان نجا قالت ربي جرّه هنا نيري قبل ما تشوكا وان قبل ما تشوكا أفتين قبل ما تشوف بريدة خسرت أرقامنا الحمد لله ملكاينا تكون قبضو ملكاينا بريدة دخاتي ملكويته نموت هدو دخانتي سيفتو باقبضو نسكماتي ولفتي فيتي بقى ملكويته عملي ملكاي سيجن قلتهما اسمس قلتهما هاي ميه موازقا جلقا بخانيني تيمبي كمو مريد درجقوما خنا خيسة سلا درجقيسي وانا الدداد را أوليغا فيكم بشنن ويرو ساعتي وانتي قولون موازي تولولتم ما دلقود عم بيكم ميه كمتي قروان خنا سينو دنديسي duraan dursa galatoommaadha. Carraa kana kanatanii waan gara miidiyaa keessan waliif TV irratti na affeertanii asitti dhiyaadhee yeroon isin waliin turtii godhu gammachuu waliin gaafii keetiif tola ooltummaa wallaahi an akka kiyyaatti kanneen irraa jalqabees eegalan qabdu isin haa xiqqaatoo guddatu walumaan hin dhaladhe ammoo kanneen hojiitti jijjiiruu bar namni kun hundinuu ofirratti hin beeku malee gaaroommina tola wayiinuma qaba namni hundinuu namummaa waan jedhamu tokkoof keessatti namni qaba ammoo namni wal caala xiqqoo wal caalas garees kaameraan mul'isa ammoo hojii tola ooltummaatti akkaan itti seenee haadha tiyya haa galatooman lubbuun jiran amma sumrii haa dheeressu isaan hedduu tokko nama gaariidha anaaf moodeela kiyya jechuun hin danda'a. Maaliif jennaan ijoolluma makiyya irraa kaasee namootaan firaas isiitu guddisaa of bira dabartee ollas isiitu yaadataa isiitu quba qabaa nama hedduu amma dheenya kanallee waan hin dhagee maali isii duuba hin dhagee hin turellee nama yataamaa wahii nama isiin guddistuu hin dhageessi ana gammaan beeku as gahee hin beeku nama yataamaa wahii haadha abbaa hin qabne nama isiin guddiftuu hin dhagee ajaa'iba nattee wallaahi sababa maali bakka arjummaa takka qabdii nama gargaartii nurra namaaf yaaddii nu bira dabartee ilmaan namaatiif yeroo akka iidaa yeroo soommanni dhufee raashina adda addaa bituudhaan jiraannuma kana keessattuu yeroo hojii dhuftuu ollaarra deemtee ollaa kana lallaaltee akkamitti jirtaan maal jettee wanta jetti kana hunda yeroo laaluu isiirraa hin argee gargaarsisuu egaa gara miidiyaa kanaatiin mucaa tokko jira obsaa jaanii mucaa xiqqaa tokko ammallee mucaan sun namni hedduun keetii mucaan kun agaraan jiru tokkotti ammallee anumaatu nutumaa guddisu jira warrootuma miidiyaa kana gubbaa wal barree waliin taane ji'aan barumsa isaa nyaataa dhugaatii isaa yuunifoormii isaa bakka waan isa barbaachisu hundaa'u akka ilma tokkotti akka waan isa barbaachisu hundaa'u nutiitu wanta godha isarraa hin jalqabe inni kuni maali abbaan qabu haatarraa akaramte abbaan guyyaa keessaa hin qabu akka bira guddachuu jira hedduu tokko bakka ijoollee xiqqoo haasoo tokko migaa akkas inni hedduu malee haasoo mucaan natti tola haasoo inni haasoo isaa oliiti haasoo mucuma xiqqaa kana waan akkaan haasaa jette guyyaa tokko kuma laayivii waggaa 2018 keessa amata 5 dura 5 wahii gara 6 kana laayivii osumaan akkatti jiru mucaan kun deemu jira mandariina maal gurgura karaa argeen akkanatti gibbii teenya duran yeroo dabaru nin beekan ganduma keessatti hin beekan khottu booyin jeen nabira gattaa'ee ni haasawaan hin beekame khottu mi daawwattoota kiyya kana naa bashannansiisee yeetuma laayivii naqee osuma haasoo jiru achuma keessattiin gaafii tokko gaafa dheesaa deemu jirta barakatti mandariina kana gurguree deemu jira akkasii achuma koomantiin daawwattoota maal jaan mucaa kana gargaaruu barbaana jennaan achumaan isaan gargaaraniini bakka hojii akkanaa tana maaliif miidiyaa ni qabna haa xiqqaatoo guddatu sagaleen hin qaba maaliif namootan gargaarsifnee carroma kanaan jeetiin eegalle achumarraa
Yeroo san hordoftoota meeqa qabda karaa TikTokiin hoggaas hin jiru ture. Gara Facebookiitiin natti fakkaata. Gara siin hordoftoota tilmaaman gara 12,000 kan hin qabu. Yeroo sanii. Gara 12,000. 2018. Yaa 2018. 12,000 ni gaa. Hagas waan goonatti gara 10,012. Hagara. Achumaan takka jettee jalqabde. Achumaan takka jeetiin eegalee jidduun lallaafadhus eegalee achirraa. Garuu sirriitti kan irratti hojjechuu eegalee immoo waggaa 4 tura. 2020 irraa eegaleetti sirriitti. Keessumaa amma akkuma muuziqaasi tola ooltummaa kana chaaritii isa jennu kana maatii irraa akka baranillee irraa hubachuu dandeenye jira jechuudha. Kanaafuu guddisni ijoollee maatiin murteessaadha jechuudha. Baay'ee namatti tola. Keessumaa viidiyoo kan kee kanneen aartistoota Halloo Daawii Rabbi Rammataaf haa godhuu fi isheefas yeroo ati deeggartu daawwannaan ture asin dura. Walitti dhufeenya ishee wajjin qabdu akkam ture yeroo san? Rabbi Rammataa godhuuf duraan dursa nama Khaliif Mahammad jaamu Khaliif Mahammad Khadiramaa dalgu tokko beekta? Khaliifaa maga hawwisoo afran qal'oo leenjisaadha shaggooyyee kana fa'aa leenjisa inni jira dhawatte walitti dhiyaanna isa waliin. Ani akkuma amala kiyyatte namoonni hojii waliin gala. Sheekha wajjis waliin gala, iyyaala wajji waliin gala, nama har'a sooshaabiliidhaan nama hunda wajjin namoonni hojii waliin gala guyyuma tokko osoo akkanatti taa'u jirru hojii tolootummaatiin na beekannes. Ummaa kanatti dhukkubee bara adaamaa jiranii mee guyya tokko mee dheenee ziyaarruu achumaanu maal naan jee akkasii tola rakkoo mitiin jeen wajji dhaquun illee nu mijjooyne silkumaan dura nu barsiise osuma bira taa'uu bilbilee maal jee mucaa tokko akkanatti sanbootaan ol beetiin achumaan adaamatti isaan bira goree ziyaaree maal jee yeroo laalu haalli isaan keessa jiran bareedaan turre dhukkubaa turreene bakka achumaahiin guyyuma sun isaaniif waan tokko waan isaan barbaachisu yaalaaf isaan barbaachisu walitti qabuuf ture gara laayiviitiin achumaa alhamdulillah namoonnis na dhagahanii waan nan jee alhamdulillah daawwattoota wallaahi namoota akka faamilii walitti taanee bahuu hordoftoota xiyyaawwan hin beekan waan tokko yoo hin jeen takkaa waan tokko je'ee irraa dhabeen beeku ibooda deebi'anis hin beekan inumaa dachaa meeqa milkeessinaa yeroo hundaa'u sanbooda akkasitti nu gargaaranii ummaas akkas sanbooda na jaalatte. Amallee xiyyasni ta'ee fi bakka yeroo adda addaatti yoo waajjiraatanis anumatti dawwaltee boomu waazirra na dawwala tifaadha anumatti himti waliin mari'anna maal jenna yeroon biraa deemus bilbilaan yeroon dhufe adaamaa osoon isii hin ziyaarin hin deemu haga deemnee yoo viidiyoo tokko dhageessan illee hin beeku ani yaa mu'aas xiyya kaniin guyyaa keessa argadhe naan jettee ture viidiyoo sanarratti wallahi guyyaa waan sun dhagahu tachina godhe meetaa. Namatti tola keessumaa amma dhaloonni ammaa dhaloonni lafaa dhufu kuni namoota isaan afoo jiran aartistii namoota namni quban qabnee gaafa akkas deemee jajjabeessee isaan ammoo muuziqii argadhe gaafa isheen jettee dubbattu baay'ee miira gaarii nama keessatti uuma. Kun aadaan kun aadaa baay'ee dhaloonni ammaa daree dhaloonni qubee jenereeshin jedhamu kun irraa barachuu qabudha wanti kun. Amma inni haadholii hedduu keessa seentee jirtaati. Keessattuu namni keenya gama bahaa kun hedduu akkasitti namni isaan gargaarus maalis hin baratamne baadiyyaa fa'aa keessa deemuudhaan hoggaa ramadaanii ga'u keessattuu midhaan nyaataa salliixa fa'aa walii qabdeeti kana tegeessituu fi mee hanga ammaatitti namoota meeqa gargaareera jettee yaadda tilmaamaan? Atuu kana beeytaaf tilmaamanaan jette sabbu. Amma akkuma isin jeetti turte ka'ee galee waan kana amata 5-6 ture galee. Wallahi gargaaruun kun walii lama la amma namoota tokko akka haajaa isaaniitti fakkeenyaaf amma namoota garii dhimmi isaanii jijjibaafaadha. Dhimmi nama adda addaatti wanta adda addaa qaba. Kaan raashinaa fi waan isa nyaataaf dhugaatii qofa gootee fi deemta. Mana keessa jiraatu qabu maallaqa wahii wanta jettee deemta. Kaan ammoo dhukkubsatu jira akkana. Kana hundaa namni kun hundinuu keezii adda addaa qaba. An tilmaaman hin beeku. Yeroo tokko asumatti yeroo hongeessanis namootaan ganda tokko guutuu aanaa tokko guutuu yeroo wanta goone jira.
والله تلماما بيخو هدو هجني دبچون دندو ما يروني في غرغرسا كان فوتي ولي قدمتو نمني غاخزين ساتو أداد جتتي خنجرت والجعلا خان نياتا دوغاتي ركتا خان أمو بكم بولتي تنايو ركتيتي أكاما حادة تناتيتي وان المان قيسة بلفتو اللي وان التنجراتي سولي دابا يرو خانتمي خان حالا نغدي سيسيرا خناركو خيباين قد خيسخو نتي لغي عميرا خنجتو مدنو أجائبات قبا وقال من دراسة قافا خرا يرو تكو هررجي هونجين بوتي مال جاني يرو هاسمو تري تكو نتيس غري تكو تجرا غري حل الخير تكجرا ثاني ولين تاني بلو تخينيا وراكا يوتيوبر تاما مروان فا مرشو فا في أما اللي درس لي هذا شو بعد جولين تكو تكوس نوالين نجرتي إسان فاولين تاني جرا فديس خنا ميدعات ولا كانت كنت أقول فاتها تكوني بيتا أرجع بها جموجي خيسا جموجي دچين تنو ديم تو تنا بقى ونمان مغريسة تك دوافيو وربادنا الكتوش خيسا بشان يو يادتي تيجا فسن بشان إسان دوغان أشمانو يرو نتيراشنا فيني هري مال جنوبو دا غرغ ساعتي مغربة جلد ساعتي كل لما خنتي ميوان نتخيس جرو ركنا خنجس خوت لا خنا قفامتي وان يان قفامتي دوغاتي وان دوينون قمنو ونو بشان كنا دوينا جانيتي هارو إسان را ورابتني دوغان يرو نغيسان والله ني ألفاتا يجون دوغف ديسي اتدقچوف ديسي لالو وندندسو بشان سو بقى بشان حروفا وانت ساغوتم مانو ميلان خيسة ديماني كانت خومان خيسة ديماني قبوني هرين خيسة ديمتي كانت ألف مخانا را كان قراني كان قراني تالشاني تكون تقولين خرّا ويا ورابطان سندوغا فيديو في اللي كنموني أرجنجي فيديو ويو تكورابين توري بشان سندوغا يجوانس على إنسان خيسة جيران أجرسي سوراف خيسة ميلان ديمي ولا كارك أيتين دوغا أجرسي سيتوري so naannawa sanitti wanni haga ammaan irraan fannee haadha takkaa fi jis nama guddaadha isaan nama umriin isaanii kuttee jirtu jaarsaa jaartiidha. Bakkuma raashinitti hirreessan irraa xiqqoo ni fagaata akkana illee baadiyyaa keessa deemnee namaan nu geesse mucaa tokko haasoo jaaniin isa faatu nu geesse yeroo dheenu ummanni beelarraa ta'anii guyyaa lakkaawachuu jiran jaan. Du'oof. Wallaahi bakka. beelarraa guyyaa lakkaawachuu jiran jaan wallaahi hedduu malee nama dhagahama ijoollee waliin jirru nam tokko if qabuu hin dandeenye waan san akkasitti waan dandeenye wayii goonee achii deemne yeroo wayii tokko ammoo ganama miseejii wayii takkan irra seente maal jaa ummaan sun akhiramte jirti anaa achi deebi'uuf deemu ummaan sun akhiramanii jiranii jaan. Ji'a hagam turte hagam keessatti? Ji'a muraasa booda nuti achi dhaqee deebi'ee marsaa lammadaatiin naquuf deema ture xiqqoo haalli nageenya bakka sanittis nagaa ture. Sirriin turre micoota akka illee sun keessaa hidhanii turanii. Yaa nu keessaa qabanii turanii. Anummaan kophaa warra naannoo sanii tokko tokko illee san booda daataa isaanii fudhadhee Hararitti of bira gayyaamaatiin gargaaraa ture abbaa tokko fa'aa. Isaanis akkasumaan godhuu barbaade xiqqoo nama guddaadha jennaan waanuma fadhee dhufa qaamaan achiin hin dhaqajeetumaan dhokodhee illee taatu yeroon wanti jiru bara rummaa sanii fi wanti akhiramanii jiran jaan. Adde manaaf abbaan manaa san jechuun. Yaa akkas naan jaanan. Haalli achi booda ture maal fakkaata waan irraa odeeffate qabda? Ergasii erguma nuti wanta goone rabbiin nuun sababa godhee nuti hin goone waan kana rabbumaa godhe illee nuun sababa godhee san booda raashina hedduu bakka adda addaarraa walii qabanii achumatti hin deemanii bakka. Hedduu malee bakka nutti tolee nuti keessa kana bakka. Sababa waan sanii nu godhe rabbiin seeni ganda tokkoof tumsa rabbiin gaafa barbaadu. Raashina hedduutu nyaataa waan barbaachisu achi deemaa ture inumaa san qofaa miti haroo bakka san turte sanillee bishaan dhugaatii illee bakka sanitti akka gartee wanti Oromiyaa irraa ramadamee fi bishaan achitti wanta godhamee ture. Alhamdulillah. Keessumaa maal taajjabaa jira beektaa faayidaa miidiyaan hawaasaa qabu dhiibbaa inni uumuu danda'u namni faayidaa miidiyaa hawaasaa sirnaan itti fayyadame bu'aa hawaasaa ta'uu akka danda'udha. Maas dargaggeessaa ijoolleedha nama ganaa qaxaleedha. Miidiyaa hawaasaa kana irratti amma milkaa'inni irra jira jechuun ni danda'ama. Hamma tokko milkaa'inna kallattii qabatee yookiin laayinii qabatee jira. Isa kanaafuu akkamitti taajjabda amma namoonni yeroo ammaa miidiyaa hawaasaa akkamitti fayyadamu
kan kee kun immoo addaadha maafi tolooltummaaf fayyadamtaa iddoo rakkoo hawaasa biratti argamuudhaan hawaasa saniif akka qarqara amantaa isaa jirta isa kana milkaa'inni irra jirta waan ta'eef mee akkamitti waan kana milkeessuu dandeessa? Gaaffii bareedduu na gaafatte akkuma beekamu amma miidiyaan kun silkuma tanaan fayyadamna la inni biraan jirtu silkiin tun maali teknooloojiidha amma asii ergaa tokko deemtee dira dhawatti qaamaan konkolaataadhaan deemtee bakka ergaa geessu amma asii teessee waa meeqa xumuruu dandeessaa mee teknooloojiin maali dhufte laayifii ilma namaa tana salphisuuf so miidiyaan hawaasummaa kunis kanumaafi akkaataa itti fayyadamarraa amma irra guddaan namaa like namatti illee murteessuuf miti if qulqulleessuus hin barbaadu garuu namoonni tokko tokko keessumattuu yoo agartu namoonni arrabsoof fayyadaman jiru waan gandaaf ganda walitti buusu waan namaaf nama walitti buusu nama irratti hamachuu irratti nama arrabsuu inumaa yeroo tokko tokko beekamuuf faa ja'anii waan safuu cabsu faa yeroo as gubbaa kabajaa isaanii gurguranii yeroo bakka waan akkana kanaatiif fayyadamuu ni agarta miidiyaan. Akkasumatti ammoo namoonni abshaalli namoonni gaggaariin hedduun tokkos jiru. Kan ittiin barumsa dabarsan, kan ittiin namoota gargaaran, kan ittiin waan gaggaarii itti hojjetan baay'een jiru. So ani haga danda'ametti ijoolluma xiyyeerraa kaasee laayina kanarraan dhufe waan ta'eef guyyaa tokko as gubbatti nama arrabsa hin beeku. Inumaa yoo na arrabsan laa addunyaa tana gubbatti maaltu jira namni hundi si jaalachuu hin danda'u. Namni waan biraa dhiisii rabbuma tokkichaa kanattuu namni waliin galuu bara. Ati eenyu waan taateef namni hundi si jaalata. Garuu maali an sirri irra guddaan namaa ati sirriirra jiraachuu kee wanni beektu irra guddaan namaa yoo si jaalate sirriirra jirta. Ammoo qeeqinis ammas jiraachuu qabas. Qeeqa akkamitti namanaan qeeqas kararra sakaayuu qeeqa pozitiifa ta'e waan akkana kana aboo sirrii miti wanni kana yoo si nyaasee qeeqan kararra sakaayuu wanni sun. So maali nama arrabsee hin beeku wanni godhu kun yoo ergaa dabarsee qoosaa yoo hin godhi qoosaa nama hin xu'ine qoosaa nama kofalchiiseetuma namni ittiin tarteentu qoosaan illee hin beekamu dabree jechuu kiyya. Kanan itti fayyadamu hojii toltummaan itti fayyadamaa dhufee barumsaan xiqqoo waan hin beekus ittiin qoodaa akkasumattis ammas opportunitiilee hedduu qaba miidiyaan kun amma waan dhiyeenya kana dhufe irrattis sun akkuma itti fayyadamteerraa jechuun atumaatu gara barbaadetti as wanta godhata miidiyaa kana. So kanaaf namallee tuqu namallee arrabsu yoo na arrabse inumaa yoo komantii jalatti yoo tokko yoo ilaaltan deebisaa hagas badaan deebisuwan. Galatooma waan keeteef na arrabsitee na qeeqtee sila arra kee hin taane akka naan hin jenne. Bakka nama kana yoo arrabaan yoo hin deebiseette namni kunis amma ifatti maal obsaa anaatu irra jabaadha anaatu irra hariifaa akka barbaadiyyeetiin arrabsaa kana gawwaa faasiin jeesi arrabsa. Atis yoo deebifte just ifuma gabbuufte vaaluma kee gabbuufte garuu yoo obboleessa kiyya galatoomii obboleetti kiyya galatoomii waan ajaa'ibaa naan jettee baga naan jettee waan hin keetee fi ammas yoo waan akkanaa irratti agartee naan jedhi waan barbaadde na gorfadhu kun inumaa na jabeessaa hoo. So maal jiroo jettuun inni ofii qaanfata ittiin deebi'u waan sun bakka namni kun nama tuqu ta'uu miti amma jalatti irra guddaan komantii negatiifa hin argu dhugaa dubbachuuf akkam bakka biratti argu maal argeetuun beeku bakka tokko dabree ni jira waan jiru waan argamu hagas maraan argu akkaataa itti fayyadama abbaarraa. Keessumaa beektaa namootiin miidiyaa hawaasaa irratti hordoftoota hamma ta'e baay'ee qabanii yeroo baay'ee ni qeeqamu. Yookiin nama waluma isaaniitti deebisee wal qeequ yoo argite akkuma ammas kaase miidiyaa hawaasaa silaa opportunity baay'ee qaba. Madda galii wantoota garaagaraatiif namatti beekee fayyadamee fi jireenya fayyadachu salphatti. Kanaaf hin qeeqasaas baay'ee agarre. Akka jamaatee gaaffii adii yaadaa jiru dursee abbooni namni baay'een amma hordoftoota 100 akkas warri qabanii yookaan siyaasaan qeeqamu yookaan dhimma jireenya dhuunfaa isaaniitiin qeeqamu yookaan wantootuma garaagaraa fakkeenya amma yoo nama gargaaranii misteeka ta'e tokko hojjetu saniin qeeqamu yookaan immoo akkasuma walitti naafanii wal arrabsanii waan adda addaatu jira. Hanga har'aatitti ani egaan isa bareetti hin argine qeeqa akkasii. Iccitii waan kanaa maalii jee yaadamu azme? Amma as biratti wanni dabarsuu barbaadu maali?
وانما فجأة فتي مرتا وان جاء مجرامي أم فكينيا فربي إسماعيل جاء قرآن خيستي وان جاء متكوجرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها يو غاري تاتان متوما خيساني فيه بك يو هما تاتانيس متوما خيتيف أما يو نما أرب سيتي يو نما كيكتي جس كيكا بوزيتيفا سنبانو خان يو وتي يرو هنده هنا فانسرا مولته ونما كنا تمسرا أرقمته نمني gaaf tokko atis waanuma santu si mul'ata sirraa deebi'ee wanta ja'a yoo ati ammoo nama gaarii taate yoo wanni afaan keetirraa bahu waanuma keessi kee yaadu waan sammuun te yaaddu harki barreessa waan si keessa jiru ol baaftee wanta gootaa bar reflect godha waanuma si keessa jiru reflect gootaa bar sanii hammeenya nam tokkoof hin qabu wallahi namumaan addunyaa tanarraa hammeenya qabuuf hin jiru naman jibbus hin qabu yoo na jibbanis dantaale hin qabuuf. Illee warroonni waan baay'ee personalize godhanii miidiyaa hawaasaa irra qoodanii mul'atu yeroo baay'ee. Waanuma silaa bahuu hin qabne waanuma maatiis ta'ee yookiin icciitii maatii wayii ta'ee fa'a gaafa fudhanii baasan ni agarta. Isa kanaaf warroota akkasiitiif akka nama miidiyaa hawaasaa irratti hordoftoota baay'ee qabus akka laayinii bareedaa irra nama jiru tokkotti maal gorsita yookiin nama maal dubbatta? Tole amma dheengaddaan wanni namni tokko irraa amma namni qeeqamne hin jiru akkuma isin jeessanitti ni qeeqamna barnu hundi nu garuu wal dhaba namni tokko yes irra guddaa namaan ba'a namni tokko jira nama taa'eetuma fault finderaa jira taa'eetuma ati bilaa gaggaarii 99.99 hojjedhu waan barbaaddee hojjedhu gaafa ati achii deemtee waan xiqqoo tokko arge ammoo خلاص بقى وني خيد اللي سندون تيمبولتو أشومت إسراسي لان مسئته ما حتاوي خنا فوري أولباس أما ده إنقدر أكو ما قرتن سنتي تي بي سيرتي تكو أن وانسون تياتر اللي وانكو ده ميتي جون هركنا خنينان like أشوما ينيان ونومان تكو نقول أشيء بيقون اتيادي ميجون تونا شرتي سلام نانجي شوفتي سي اهان دب بسوني نو والله اتيادي تيمتي اني بيرفكت تيمتي like no one is perfect yeah اما دون فتي سي اولد ان سي غدي متي ان ديليرتي نعم خان وني ايه والله سي اول ان سي اول اندلاوا هل كان يغيا بحر ديلي خيسان جرا اني بيرفكت تيمتي غرو مالي وانتي قوي ربي بقى اما akka amantaa musliimatti yoo deebinu akka mu'aazitti miti mu'aaz badii hedduu qabaachuu danda'a akkanatti nama dhala harka fuudhuun maal jaatiisa tokko keessatti akka nama dhamala harkaan qabateeti waan jedhamu jira jechuun hin fuudhinaa baqa okay amma achirraa dhufee suuraa gaafa tokko Saudi Arabiyaa gaafan umraaf waggaa akkaarraa achi ture communitiin Oromoo kun magaalaa Riyaad jiraatan ni beekan simannaa tokko nu godhaa turan sanirraahi Jollummaan teenya ijoolleen Oromoodhaa jaalalarraa kabajarraa yeroo mu'aaz tokko kan miidiyaarra beekan yeroo dheeraa beekan tokko bira dhaabbatee jira. Saniifuu carraa argame kanatti fayyadamanii suuraa fa'aa ka'uuf yaadannoof ta'uu mala. Suuraa waliin kaane. Ijoolleen ambar harkaan illee akka ittiin qabanne akka ittiin xu'ine maal hin jenne. Yoo ilaaltu jira akkanumatti hin taa'ee faadha. Tokko irratti akka ittiin taa'ee micoon akkanuma naqabdi akkanuma harkumarraa asinarra keessila. San fuudhanii baasan. San anillee maxxansine sun eessaa akka baate illee hin beeku. maxxanfamtee ture. Sana iddaan namni seef godhatee duraan fi keessaa qabu jala afaan mana jala jirtu bar isaa fidee namni. Akkuma sinji ani maxxansine. Isaa fidee gaaf tokkos obboleettii teenya mucoo moonet gammachuu ni beektan. Guyyaa dura wal arginu suuraa wahii wajji dhaabbannee kaane. Maal fa'aa jaangariin tana qofaa miti moonetis nu barbaada. Tana qofaa miti moonetis nu barbaada. Suuraa ani bas anaa fi an dhalaan keessa jirtu hunda barbaadee tokko dura tokko jalatti argee maqaa isaa yaadadhu. Wali qabee daawwatu godhee tana jala jirtu tana biraa jala jirtu hunda tana irratti laa akkana godhee tanas akkana godhee unuti ilaala. Har'a kanatti akkana. Jeena fideera. Laayitumaan bakka wal jala fuudhanii maxxansu turan. Wallaahi natti hin dhagaamne entertaining taa'uudhaan ni qofle.
بقى مالي فوانين بيخطكون قبضة ما أرجع نمنا خون هاجا في تلين متكوتكو جس وأنا كان أكا قول نبي خضرانو أكو ميك ميديان خون أكا مجوار جيتي حساتكو يادر أكا جبار كلها ديموتي جبار الأبتشوتي نمني اللالين دنديس إفما في كلها جبار رباتي وانتي أنا ما نمني مالي فكر نانجيل له هنجو نموت أكاسي تجري شو رباتي خانو مجتشو نو أم وريك إيه كانجرو نيجاتيف كفر لا تقول هذه سيسان أنت ما أنت لازم هنا سمندر توكيتي سانكوفا لا لا تاني خدي منجرو نما بيت هوانو ما إني فلو ديستافي أكاسو ديساني ديمودا أتخنا فاميلي ركسيبوني أبديك أونا هاي غاري دا ميغا كوما تي خاستي هسو خيسا خاستي جرتا عمري خانا راتي بزنس أدى وجدتا بلشيسا مقالة دريدا وجمهاري رو غاري قبدا إسان دلقان خيسا تسنير ماتا أكسو ملي مويرو يادنو وقاتا كفا دكتور خبجار تستالي برا رب رحمة قدو في بدا فهمتي تورتي ورق آرقاتي هي بدا سبرات دوبا جراتي مدينو هجيوان أكسيسا نمو أكا وجدتوف مالتو شقا خاسي وخا إني فكين نسيته أكمن سنجة أن أفندان كيسو ترى واني موازي فندان كيسو واني هجد أخون حقام ربي وجولي نبوسا حقام حواسا خياميد أكو فنفرالا واني سن حواسا ميد وربي وجه حقاس مر ولي نبوسو لا ديمي فايدة في ميد آسا مدالشيسي واني سن غاري تهينا مبولنا نمان دلقان بايو فيسبوك يجرتي بروموتر خجو جرا أني قرأت كونس بروموتري بروموتري بولشينسا بروموتري مقالة دردواتي أوكي مقالة دردوا هجيلي قاري شيء ستي هجتا من يوجراتي بروموتنين قدا دري تو ذا وورلد أما بروجكتي تكون قبل دري تو ذا وورلد جرو جرين دردوا نياتا أما نياتا وان دردواتي جرا أما نياتا مياه بقى أما نميت أماتي بيكون دفع نياتا مياه تكمل بقلاوة حلاوة مشبخة مال إيه قافا توكو هيا كان اللي في الدبيات نياتا كسكسيفا أما تبوته هدو قافا جلو ما تبوته من خبر كبرت هاجس مران أرقمني هدو تكو جرا بقى هرجيف درانس تكو متاته أدتي أموتك درانس وان كقبضو جرا وان درا خسن جرس هرجو مخيسة بكبرت اللي وان جرو جرا أما تيمو خاني رتي هجتشا نيستوري بروموتر مقالة دردواتي أشي خيسة بسانيني بلشينساس ولمت ديهاني أما مالك إيك أجروان هواسا تكو يو جراتي ركو هواسا يو خيسة جراتين أول بيس دبچورا بودن ديبو دبچاتين جرس دبچان تورس أما لين دبدا وان غاري أمو بروموتين غورا نموت برا كرفاني داوتن سيف درجة سجماتو كوجتون درجة ساكميتي كباب سينادي درجة سجمان دوران تور سخرب بيسا إجتو خارف أباسة تولولو خارف أبانس الرقم مدن خيسان بونن خاني واندن دهون هاتك أتوه قدتو independent هي إفدان ده حواسات كركار تشاشلو وانكو نمتي تولا أشو مرة تدبلو داني نموني هدو نما هردفن قبو نما لالتاني ديمان قبو توري نما الرباينا خديمان مواز توري متاسار ديما جرمو توري باف نما هردفو قبا وهم تغيستي أما جاتشون أن خانين دينك إسيفر وخانين جالت أس رول موديل لي كولي قالتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سانه قرو نموت أما الدنيا رجران خنا خيسة على فرتي رجع أداد تينجا أما نجران أم فكينيا فاني جورناليزم إلى أنا ما برشوف أنترنجل جورناليزمي نما كموفكا جورناليزم برشو ديان باي ذا واي أسمانو قرأت أكون خنا جورناليستين دينك إسيفادون كابا أما أكساتين بربادا أتاهم بربادا غير خنان بروموتر وهي تكون أرك هوستر تي في شو وهي تكون أرك أكساس تونين برباد أوكي رجع أداد نموتن دينك إسيفاديو أنا كسي أن مؤسسة ملتي تايلنت وإنما ملتي تايلنت هدو كابو تكون تو برباد إذا سوم بربادو كماري خنافو باي لا تشونيات هدو وهم دخيل ستو نمان دينك إسيفادون كابا أما كولي قالت كم سنجي رسولا قال خان هارتيش قام نشيداتي نسجرتا ننجر أكمل خرخنا سنتمو نشيدات أنا والله دورا كانت سنس هجوم تلول تماتيني
fakkeenyaaf akkamitti jechuu dandeessa namoonni hedduun amma beekan ta'u mala amma namootuma gargaaru kana keessaa hoo yataama tokko tokkoof namoota tokko tokko yeroo agartu ijoollee walitti dhiyaannu saahibbootan nashiidaa baasan hin qaba kana guyyaa kana osuma teenyu nashiidaa yataamaa maan baafne hin jiran akkasii sagaleen hin qaba sagaleen tee bareedduu bara san durallee quraana faa yeroon qaqqaru hin beekaa xiqqollee maan ta'an niman qaba xiqqoo maan joonni jejaala barreessanii nashiidaa yataamaa waggaa jaha dura as finfinnee tana shan jaha dura finfinnee tana gara birciqqoon gaafsan birciqqoo safar jennee dhufne guyya dura finfinnee dhufne asumaanu dhufnee achitti nashiidaa baasee sanboota uumamatti ritima waan jaamu jiraame ritima eeggachuu ni dandeessaa naan jaan warri amna shidaala naa dura takkaas baasee hin beeku maal jeetin itti hime sanboota ni ilaalan amma namoonni tokko tokko akka jabaa isaan kana practice godhuuf vokaala yeroo dalagan nama rakkisu maal ritima eeggachuu hin danda'anii ritima keessaa ba'an uumamatti ritima kana akkana deemu isarratti eeggachaa jechuun hin danda'a hin beeku ritimni waan ta'e ammoo akkasii ni dandeessa itti seenee ammallee nashiidaa hoobiif hin dalagaan maallaqa yana rabbaasa malee takkaa maallaqa irraa argadha hin beeku ijoollee ammoo tiimii jira tiimii teenya jira ijoollee wajjin dalaynu isaanumaatu yeroo adda addatti yeroo irraa dhufte yeroo isaan baasan ammoo waa hunda isaantu qopheessee na eega fakkeenyaaf amma walaloo barreessanii yadalootti godhanii maal jaanii qopheessanii na eeganii bikki ta'e ati azattaa jaaniitu mana ergan voisaa fi walaloo bakka sana ergan waan biraa jedhan caccahame sanboota jidduun dhufeetumaan guyyaa isaan itti tolee firii tahananis firii tahee ol yaamee ol dhufan baasneetuma gaddeemne irratti wanta janna amma akkasii hojiitii je'ee irratti mee sagaleedhaan irraa nu jetta paartii wayii jirti tan baay'ee baateetiin jirtu yeroo tokko tirendis ta'e ture gama pilaatfoormoota jiran keessaa karaa tiiktookii sagaleedhaan. Sagalee dilas illee qabu. Kanuma jirtu saniini namni waanuma keessa jiru nama bashannansiisaa mire. Takka. Na jala qaba gaa. Simbo baatee galtee uumaan bahariif barraa simmalee hin bu'u boolliinuu mukarraa kun jechuun taasifta waan barbaadee ma'araa. Fakki tokkoon qabatu dachee fi samiirra. Dhagaa maal goone beektaa gaafa Ramadaanis dhiyaataa jira. Inshaallah Ramadaanni gahu jira. Tiimuma see wajjin teenyeeti haa. Asumaan waadaa nu galtaa jira. Akka ajaa'ibatti akka dhufu jiran. Taate gaasumaan qabannee jirra. Seensa Ramadaanaa irratti waliin shaa akka jennu inshaallah rabbi jee abdii guutuu qabna. Yaamicha keenya kabajjee yeroo qaalii keetirraa dhuftee nu qooddee turtii bareedaa kana waan wajjin qabaatteef maqaa daawwattootaatiin guddaa si galateeffannaa. Sichimmoo dalagaa gurguddoodhaan walitti deebina haa. Waan jettuun qabdaa? Jabaadhu keessumaayyuu namoonni gaafa hamma tokko mul'atanii jedhanii akkuma jalqaba kaasan isaaniidha. Mba'u waan miidiyaa hawaasaa akka isaaf ta'utti hin fayyadamu. Kanaaf ati ammaaf laayinii gaarii irraa jabaadhu namoonni baay'een waa hedduu akka sirraa baratan abdiin qabna. Waan televezyiinii waliif istiidiyoo keenya dhuftee qophii nuuruu irratti wajjin hirmaatteef baay'ee si galateeffannaa ulfaadhu. Galatoom. Ayyaabshir. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya gaa turtiin keenya dargaggeessa lafaa dhufaa tola ooltummaadhaan itti fayyadamaa miidiyaa hawaasummaatiinis ilaalcha gaarii uummata biratti qabu jaalala gama miidiyaa hawaasummaatiin jiru immoo irra caalaatti qabu ifii isaarratti nama cimaa ta'e wajjin taasisne kana fakkaata ture warra sagantaa kana daawwatta waa hedduurraa akka baratan abdii guutuu qabna egaa waan gaarii irratti walaa jajjabeessu nuun immoo dhaamsa nooruu keenyaati. Sagantaa keenyatti aanutti cina. Itti aanutti dabarraa ammas nufaan akka turan isiniin jennaan nufaan tura.